Tole dhaggeeffattoota keenya barnoonni har'a wajjin ilaallu waa'ee mata duree bamaqa jedhudha. Bamaqa jechuun jecha bakka maqaa bu'uun tajaajiludha. Jecha bakka maqaa bu'uun tajaajiludha. Bamaqa jechuun fakkeenyaaf bakka maqaa kan bu'an ishee, isa, nuyi, ati, inni, isaan, nuyi fi kan kana fakkaatan bamaqa jedhamu. Bakkee maqaa bu'uudhaan maqicha kan ibsan yookiin kan tajaajilan walumaa galatti maal jedhamu? Bamaqa jedhamu. Bamaqa. Fakkeenyaaf tolaan dhufe kan jedhu keessatti tolaa kan jedhu maqaa sana tolaa sana balleessinee inni dhufe yoo jenne bamaqa bakkee maqaa bu'ee nu tajaajile waan ta'eef jechi kun maalidhaa? Bamaqa. Toltuun dhufte kan jedhu keessatti isheen dhufte yoo jenne kunillee iddoo maqaa bu'uudhaan waan nu tajaajileef bamaqa jedhamaa jechuudha. Bamaqni ramaddii adda addaa keessatti ramadamu. Danuudhaa fi qeenxee kan jedhu jira. Qeenxee yookiin danuu. Qeenxee jechuun kan itti ramadamu qeenxee dhuunfaadha. Nama tokko waan tokko ta'eef kan itti fayyadamnu maal jedhama? Qeenxee jedhama. Qeenxee. Danuu kan jennuun immoo kan hedduu ta'e lamaa fi lamaa ol ta'e kan itti fayyadamnu bamaqa keessatti danuu jedhama. Fakkeenyaaf oolaallu ramaddii tokkoffaa keessatti qeenxee kan ta'e ana. Eenyudha? Ana. Nama dhuunfaa tokko agarsiisa. Kophaa koo tokko agarsiisa. Kanaaf ani barataadha. Ani barsiisaadha. Ani hojii hojjechaa jira. Dhuunfaadha. Nama tokko agarsiisaa jechuudha. Inni danuudhaan yoo ibsinu nama baay'ee taane yoo jiraanne jechuudha. Nuti yookiin nuyi barattoota. Nuyi barattoota. Nuti barsiisota kan jedhu danuu agarsiisaa jechuudha. Inni lammaffaa asitti yoo ilaallu lakkoofsan kan ibsu lakkoofsan danuu yookiin qeenxee bamaqa jalatti jechuudha. Ati kan jedhu ramaddii lammaffaa ta'ee lakkoofsan meeqa? Qeenxeedha. Ati yoon jedheen nama meeqan agarsiisaa? Nama tokko agarsiisu godha. Ati barataadhaa? Ati eessa deemte? Ati yoom dhufta? Kan jedhu qeenxee agarsiisaa jechuudha nama tokkoof. Isin yoon jedhe nama tokko kabajaaf jecha isin jedhee waamuu nan danda'a jechuudha qeenxee waan ta'eef. Danuu yoon taasisu ramaddii lammaffaa kana keessatti isin kan keenya yoon jedhe isin namoota lamaa fi lamaa olis fudhachuu waan danda'uuf danuumuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa qeenxee yoo ilaallu inni kan jedhu qeenxeedha. Inni barataadha. Inni barataadha. Isheen barattuudha. Isheen barattuudha. Ramaddii sadaffaa keessatti ramadamee bamaqa bakkee maqaa bu'uudhaan tajaajilu warri kun qeenxeedha. Danuudhaan yoo ilaallu waluma qaba koorniyaadhaanis yoo ilaalle dhalaas dhiiras qabatee isaan barattoota. Isaan barattoota jechuun danda'a jechuudha. Kuni danuu agarsiisa. Isaan waan jenneef maal argisiisa? Danuu agarsiisaa jechuudha. Walumaa galatti barnoonni keenya irraa waa'ee bamaqaa kan ibsudha. Bamaqa jechuun bakka maqaa bu'ee kan nu tajaajilu. Bakka maqaa nama sanaan fayyadamnu jechuudha. Dhalaas haa ta'u dhiira. Wanta tokko keessatti maqaa isaa hin fayyadamne taanaan wanti sun maal ibsaa? Bamaqa ibsa. Bamaqa. Inni, isheen, nuti, ana, isaan, inni, kanneen kan kana fakkaatan hin jiran miti. Bakkee maqaa buusee kan fayyadamnu jechuudha. Warri kun hundi isaanii walumaa galatti maal jedhamanii waamamu? Bamaqa jechuudhaan waamnaa jechuudha. Barnoota keenya har'aa kanarraa goolabnee jirra. Barnoonni biraa itti fufaa ta'eef duuka bu'aa. Galatoomaa.
Tole barnootni keenya irraa akkuma armaan olitti mul'atutti waa'ee bamaqaati. Bamaqa jechuun iddoo maqaa galuun kan tajaajilu jechuudha. Iddoo maqaa galuudhaan kan nu tajaajilu bamaqa jedhama. Bamaqaaf bakka bu'uu kan danda'an fakkeenyaaf isaan, isa, ana, ati, isa, inni, si'i, nuti yookiin nuyi, keenya, ishee fi kan kana fakkaatan ta'uu ni danda'u. Warreen kun bakkee bamaqaa bu'uu warra danda'anidha. Fakkeenyaaf hima yeroo ittiin ijaarru isaan kan jedhuun isaan barattoota kutaa lammaffaati yoo jennu, isaan kan jedhe kun barattoota hedduu akka bakka bu'e argisiisa, danuu agarsiisa. Danuu isa kan jedhu nama tokko bakka bu'a. Koorniyaadhaan immoo dhiira kan bakka bu'udha. Isa dhiiraaf isa kan hojii kan raawwate isa yoo jennu bamaqa bakkee maqaa bu'uudhaan maqicha ibsee jechuudha. Ana ofii koo argisiisaa jechuudha. Ani barataadha. Maqaa koo hin kaasnee jechuudha. Bakkee maqaa koo bu'ee maqaa koo kan ibse eenyudha? Ana. Ati kan jedhu ati maal gochaa jirta? Maqaa isaa osoo hin kaasin ati maal gochaa jirta? Hojii tokko hojjechaa jira yoo ta'e bakkee maqaa sana osoo hin kaasin ati kan jedhu bamaqa. Bamaqa jechuun immoo bakkee maqaa sana kan bu'u jechuudha. Isaan kan jedhu immoo danuu agarsiisa. Baay'ina, danuu, baay'ina. Isaan eessa deeman? Isaan namoota hedduudha jechuudha. Fi kanneen kana fakkaatanidha. Itti fufna. Tole dhaggeeffattoota keenya, barnoonni har'a wajjin ilaallu waa'ee mata duree bamaqa jedhudha. Bamaqa jechuun jecha bakka maqaa bu'uun tajaajiludha. Jecha bakka maqaa bu'uun tajaajiludha. Bamaqa jechuun fakkeenyaaf bakka maqaa kan bu'an ishee, isa, nuyi, ati, inni, isaan, nuyi fi kan kana fakkaatan bamaqa jedhamu. Bakkee maqaa bu'uudhaan maqicha kan ibsan yookiin kan tajaajilan walumaa galatti maal jedhamu? Bamaqa jedhamu. Bamaqa. Fakkeenyaaf tolaan dhufe kan jedhu keessatti tolaa kan jedhu maqaa sana tolaa sana balleessinee inni dhufe yoo jenne bamaqa bakkee maqaa bu'ee nu tajaajile waan ta'eef jechi kun maalidha? Bamaqa. Toltuun dhufte kan jedhu keessatti isheen dhufte yoo jenne kunillee iddoo maqaa bu'uudhaan waan nu tajaajileef bamaqa jedhama jechuudha. Bamaqni ramaddii adda addaa keessatti ramadamu. Danuudhaa fi qeenxee kan jedhu jira. Qeenxee yookiin danuu. Qeenxee jechuun kan itti ramadamu qeenxee dhuunfaadha. Nama tokko waan tokko ta'eef kan itti fayyadamnu maal jedhama? Qeenxee jedhama. Qeenxee. Danuu kan jennuun immoo kan hedduu ta'e lamaa fi lamaa ol ta'e kan itti fayyadamnu bamaqa keessatti danuu jedhama. Fakkeenyaaf oolaallu ramaddii tokkoffaa keessatti qeenxee kan ta'e ana. Eenyudha? Ana. Nama dhuunfaa tokko agarsiisa. Kophaa koo tokko agarsiisa. Kanaaf ani barataadha. Ani barsiisaadha. Ani hojii hojjechaa jira. Dhuunfaadha. Nama tokko agarsiisaa jechuudha. Inni danuudhaan yoo ibsinu nama baay'ee taane yoo jiraanne jechuudha. Nuti yookiin nuyi barattoota, nuti barsiisota kan jedhu danuu agarsiisaa jechuudha.
Inni lammaffaa asitti yoo ilaallu lakkoofsani kan ibsu lakkoofsan danuu yookiin qeenxee bamaqa jalatti jechuudha. Ati kan jedhu ramaddii lammaffaa ta'ee lakkoofsan mee qeenxeedha. Ati yoon jedheen nama meeqan agarsiisa? Nama tokko agarsiisu godha. Ati barataadhaa? Ati eessa deemte? Ati yoom dhufta? Kan jedhu qeenxee agarsiisa jechuudha nama tokkoof. Isin yoon jedhe nama tokko kabajaaf jecha isin jedhee waamuu nan danda'a jechuudha qeenxee waan ta'eef. Danuu yoon taasisu ramaddii lammaffaa kana keessatti isin kan keenya yoon jedhe isin namoota lamaa fi lamaa olis fudhachuu waan danda'uuf danoomuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa qeenxee yoo ilaallu inni kan jedhu qeenxeedha. Inni barataadha. Inni barataadha. Isheen barattuudha. Isheen barattuudha. Ramaddii sadaffaa keessatti ramadamee bamaqa bakkee maqaa bu'uudhaan tajaajilu warri kun qeenxeedha. Danuudhaan yoo ilaallu waluma qaba koorniyaadhaanis yoo ilaalle dhalaas dhiiras qabatee isaan barattoota. Isaan barattoota jechuun danda'a jechuudha. Kuni danuu agarsiisa. Isaan waan jenneef maal argisiisa? Danuu agarsiisaa jechuudha. Walumaa galatti kaa barnoonni keenya irraa waa'ee bamaqaa kan ibsudha. Bamaqa jechuun bakka maqaa bu'ee kan nu tajaajilu. Bakka maqaa nama sanaan fayyadamnu jechuudha. Dhalaas haa ta'u dhiira. Wanta tokko keessatti maqaa isaa hin fayyadamne taanaan wanti sun maal ibsaa? Bamaqa ibsa. Bamaqa. Inni, isheen, nuti, ana, isaan, inni, kanneen kan kana fakkaatan hin jiran miti. Bakkee maqaa buusee kan fayyadamnu jechuudha. Warri kun hundi isaanii walumaa galatti maal jedhamanii waamamu? Bamaqa jechuudhaan waamnaa jechuudha. Barnoota keenya har'aa kanarraa goolabnee jirra. Barnoonni biraa itti fufaa ta'eef duuka bu'aa. Galatooma.